guyyaarraa gaggabasee waan addunyaan jirturraa waan tokko isinii kaasa. Guyyaa kaleessaa lolli Iraaniif Ameerikaa guutumaan guutuutti akka dhaabbatu jiddu galeessummaa Pakistaanitiin murteeffamee ture. Wanni itti murteeffame Iraan waa 10 lafa keette, wanni Iraan lafa keette guutuun Ameerikaan nuu ta'ee lola dhaabuu barbaannaa waan jedhaniin haga 7 lola dhaabanii turaniini. Lola san keessatti Iraan wanni isin murteessite lolli dhaabatuu qaba. Lammaffaa biyyoota akka Gazzaa, Lubnaan guutuu lolli dhaabatuu qaba. Ammallee waraanni Ameerikaa biyyoota Arabaa keessa galuun qabu. Holaa Hormuuzaan olaantummaa Iraanii jalatti ta'uu qaba. Kana wanni murteessite ammallee beenyaa waggaa 45 kan kafalamuudha. Yukireeniin dhaabbanni Yukireen dhaabbanni isaanii kuni bilisaan godhamuu qaba. Gatiin daldalaa addunyaa irratti illee kunillee nurraa kunkurre akkasii nurraa ka'uu qaba. Kana hunda wanni Iraan qopheeffatan. Kana hunda Ameerikaan fudhanne wanni guyyaa kaleessatti jedhin baa turan. Warri Iraan illee Ameerikaan waan hojjennee fudhattee jirti waan jedhuun gabbaanii miidiyaa isaanii irra dubbatan. Guyyaa irraa immoo wanni gabbaa waan addaati. Ameerikaan yeroo hedduu gantummaan beekamti. Nama ganuu lafa jalaan nama dhaa jedhaa irra samiirraa nama dha'uu kun amala munaafiqaati. Munaafiqoonni bakka hundatti akkanuma nama ganuu godhata waan jiran hin guutan. Uummanni Iraan kaleessaa dubbataa turan. Uummanni Ameerikaa waan jettiin guutu gantuudha. Inni sobdii waan jedhu lakkiin sobdu warri Paakistaan. Mootummaan Paakistaan. Arra bifa haaraan kan baay'ee Lubnaan keessa hin jirtu. Maal jedhanii Lubnaan addatti qubuu barbaada. Addatti cabsuu barbaada. Gadoo irraa bahuu barbaada. Addatti Lubnaan yeroo hedduu wanni Ameerikaan deemtu wama Israa'il bakka Israa'il nimeta nama rabbi kooti. Garuu uummanni Ameerikaa fedhii qaba. Fedhii kana Ameerikaan hin qabdu. Nunni fedhii kana qabu namtichi Tiraamp jedhamu kanatti fedhii isaatiin Israa'il harka qabatee Netaniyaamoon akkasii funyaan qabee namtichi akkana ta'e bakka funyaan Netaniyaamooti bahuu hin dandeenye. Rolli kun hunduu kasaaraa kana hunda Ameerikaa mudate amanan hedduun Iraantu kasaaramee jira. Ameerikaa akkasatti xayyaara hedduun harkaa dhaame mooraalii isii dhaame biyyoonni amma booda Ameerikaa akka rabbitti ilaalan jiru. Tuffatanii jira. Tuffatamteetti Ameerikaan. Ibin biyya ekonomii jala waggaa 45 turte. Biyyi Iraan waggaa 45 jala turte. Hayyama daldalachuu hin qabdu akka feete bahuu hin qabdu. Garuu osoo biyya akka Chaayinaatiin walitti Ameerikaan guyyaa lamatti waaqaa ofii akka fattomma. Asirratti ilmaamuun nama dhibu. Addunyaan tilmaamtee akka Ameerikaan kijoo qullaa taate raadariin isiin biyya Arabaa keessa keetteetiin uummata Arabaa kan ittiin saamaa turte akka raadarii kijibaa taate xayyaarri isaanii hin mul'atu maal ka jedhu kunillee xayyaara kijibaa taate ida addunyaa waan itti wassoban duruu ajandaa kijibaa kijibu waan nama tokko nama akka kijiba isaanii oo'isu godhatanii kanaan addunyaa sobaa turan. Kun hundu akka soba taate addunyaa agarteetti. Awurooppaan bara kana guutumaan guututti hirmaatuuf hin ditte. Dur Afrikaa tanatti dho'itu Ameerikaan maal goote Awurooppaa fi qabdu. Fakkeenyaaf gaafa Gaddaafi tuman Faransaay tume. Never jedhaniin bara kana irraa fuudhuu hin diddan. Kijiba inni olii gad laaqaa oolu gamaa gaman olii deemaa Ameerikaan deemtu guutuu irra bara kana irraa fuudhuu hin didda Awurooppaan. Maaliif hin argan? Biyya Ameerikaan cabsite. Biyya Ameerikaan unkur tokko biyyumatti hin deemine. Liibiyaan biyyumatti hin deemine. Kanaaf jecha irraa fuudhuu dhan Ameerikaa. Tiraamp akka inni nama itti deemaa jiru kun addunyaa irraa fuudhuu waan deddeebi'eef ammallee of duuba deebi'ee jira. Lolli waan dhaabbataa jiru hin fakkaatu obboleen kiyya. Rabbi nagaa haa buusu. Addunyaa irraa lolli Rabbi haa dhaamsu hin jira. Haga viidiyoo biraatti wal deemu nagatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Zayinuu Tuubba Garbeen Saatii kanaan isin gabbileeyantii qaqqaalii gaggaarii. Lolli dhaabate jennee halkan gurzaa bullee wallaahi akkasitti bada biyyuma Iraan tanatti maaluma bu'aa uummanni kun lafarraa xaragama moo rabbiin isaan himatiisa waan jedhu hundi kenna akkasitti gurzaa bullee iddoo tokko dhukkubsataa turre jechuudha. Eegas lolli dhaabatee bulii 15 fi waan Iraan jettee murtii Iraan kaayatte kurnan san fudhatte Ameerikaan ishii jettee lolli 15 dhaabatee Paakistaan jidduu seente jedha. Akkuma isin dhagaa jirtan kana amma deebitee gante jedhan. Gantu Rabbiin bar subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti wallaahi waa'ee warra kaafirtoota Yahudaa kan ummata gantu jedhee akkasitti suuraa Quraana hedduu keessatti warra munaafiqa fi ummata Yahudaa kana ummata gantu
akka isaan waan jedhan irra hin dhaabbanne rabbiin kenna dura dubbateetiin hin argitanii waggaa 1447 dura rabbiin kenna lafa nu kaa'ee jechuudha. Obboleeyyan ta'e uummanni kun takkaa dhugaa dubbatee hin beeku. Takkaa waan jedhanirra gad dhaabbatanii hin beekan. Uummata munaafiqa, uummata gantu. Kanaafuu ammallee deebi'anii hin fudhannu jedhanii ulaagaalee eeraan kaayatte san hin fudhannu jedhanii kunoo ammallee duuba deebi'anii lola banuudhaaf qophiirra jiran jechuudha uummanni kun. Wallaahi uummanni Yahudaa kun jechuudha. Uummanni Yahudaa kun uummata badaa. Uummanni badaan duniyaa kanarraa uummata Yahudatii fi uummata munaafiqati jechuudha. Munaafiqni illee garaagara na fakkaata. Gaafa kaan muslima fakkaata. Gaafa kaan munaafiqni kunillee uummata kaafiraa beeka. Warra rabbitti kafare kunillee maaliifuu beeka uummata islaamaa kana dhoofsisuuf uummata islaamaa ka amantii islaamaa qaban kana ka rabbiin tokkocha jedhaniitiin rabbi isaanitti itti amananii daarektii deeman kana isaan kana ficcisiisuuf uummata Yahudaa jidduu isaanii seena. Munaafiqa jechuun waan biraan se'ina. Garaagarummaan qabu garuu hin fakkaatan malee asii muslima fakkaatanii uummata Yahudaatiin garaagarummaan qaban jechuudha. Wanni rabbiin munaafiqa jedheen waan isaan fakkaataniif jechuudha. Waan isaan muslima fakkaatanii akka nama isaanii tumsuu fakkaatanii eegas immoo uummata Yahudaa kanaan uummata islaamaa cabsan jechuudha. Kanaaf rabbiin uummata munaafiqa jedheen jechuudha. Wallaahi yoo rabbii guddarraa taate uummata Yahudaa kana. Uummanni Yahudaa kun inshaallah diinagdeen isaanii cabee mataan isaanii cabee rabbiin lafatti isaan haa deebisu. Rabbiin lafa jalatti isaan haa deebisu inshaallah. Inshaallah humna fedhellee yoo ta'e wallaahi ladii uummata eeran kana rabbiin uummata Yahudaa kanarraa haa oolchu. Uummata eeran kana rabbiin uummata Yahudaa irraa haa oolchu wallaahi ladii. Uummanni eeran kun uummata kana inshaallah. Inshaallah wallaahi hin danda'a.